Akkuma argitanii kutaan kun tokkummaa dhagnaa nuun jedha. Gaafuma jalqabu tokkummaa dhagnaa nuun jedha. Kanaan dura deddeebinee akkuma kaasaa turre macaafa Efesooniin amma boqonnaa sadiitti waa'ee maalii baranna jennee waa'ee foundational doctrine irra ta'an yookiin immoo waldaan kiristiyaanaa dhugaa isheen baroota keessatti hin jijjiirre yookiin immoo irratti diriirii hin qabne yookiin irratti shakkii hin qabne akka inni ta'e keessumaayyuu waa'ee fayyinaa waa'ee yaadaan qabamuu amantootaa kana dubaatu hin taane barsiisa dhoksaa gadi fagoo of keessaa qabu akka inni qabu boqonnaa sadii amma boqonnaa sadiitti Phaawulos waa'ee kana akka inni nu barreesse walii wajjin ilaallee jechuudha kanaan dura. So boqonnaa afur gaafa ga'u practical theology yookiin immoo waan baranne kana yookiin immoo barsiisa sagalee waaqayyoo kanaan akkamitti akka jiraannu jiraachuu akka qabnu akka inni nutti dubbatu kanaan dura dubbannee turre jechuudha. Phaawulos ergaa isaa kana duwwaa keessatti tun taane ergaa Efesoon kana duwwaa keessatti tun taane ergaa isaa baay'ee keessatti jalqabarra foundational irra ta'an yookiin immoo doktiriinii dogmaatikii wantoota ta'an erga barsiiseen booddeetu gara dhumaa irratti immoo appilikeeshinii inni jireenya amantootaa irratti qabaatu immoo barsiisa jechuudha. Ergaa Roomaallee akkuma kana yoo ilaaltanii akkuma ergaa Efesooniin barsiisu ergaa Efesoon irratti barsiisu Phaawulos ergaa Roomaa irratti yoo argitanii boqonnaa 12 booddee Phaawulos waa'ee akkamitti namoonni barsiisatti amma boqonnaa 11tti baratan sana keessa akkamitti akka isaan jiraatanidha kan inni barsiisu jechuudha. Boqonnaa 1tii amma 11 gidduutti barsiisa isin dubbistanii fudhattan of keessaa qaba jechuudha. Waa'ee qajeelummaa karaa Kiristoos argamu, waa'ee saba Waaqayyoo, waa'ee Israa'el, waa'ee fayyina saba Waaqayyoo of keessaa qaba. Isa booddee boqonnaa 12 booddee garuu araara Waaqayyoo erga argattanii jedhee jalqaba jechuudha. Araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan jedhee jalqaba jechuudha. Namummaa irraa kaa'aa jechuudha boqonnaa 12tii kaasee Phaawulos abalabili akka ta'an Waaqayyoof kophaa keenyatti addoo baasnee Waaqayyoof akka of kenninu abalabili akka ta'anu boqonnaa 12 booddee Phaawulos ergaa isaa baay'ee keessatti akka kana jechuudha. So akkuma kana boqonnaa Efesoon keessattis wanti Phaawulos akkaataan barreeffama Phaawulos wal fakkaataadha jechuudha. Kanaaf iyyuu boqonnaa 4 kanaa kaastanii yoo argitanii yeroo darbe boqonnaa 3 keessatti akkuma ilaalaa turtanii dhagna tokko Waaqayyo akka qabu dhagni tokko sun immoo waldaa kiristiyaanaa akka isheen taate pilaarii dhugaa ishee taate yookiin immoo utubaa dhugaa akka ishee taate utubaa dhugaa yeroo jennu dhugaan Kiristoos isheerra kan dhaabbatu yookiin immoo dhugaa Kiristoos qabattee kan jirtu yookiin immoo dhugaa Kiristoos bakka buutee kan jirtu biyya lafaa keessatti dhugaa Kiristoos baattee kan jirtu baattuu ibsaa ishee dhugaa akka isheen taate macaafi mul'ata ammoo yeroo itti baattuu ibsaa akka isheen taate nutti himaa. Isheen waldaan kiristiyaanaa kun dhagna tokko akka isheen taate saba hundumaa keessaati kan walitti qabaman namoota hundumaa afaan dubbatamu hundumaa keessaati kan walitti qabaman keessaati dhagna tokko kan taate waldaan kiristiyaanaa akka isheen biyya lafaarra jirtu kun immoo dhoksaa Waaqayyoo isa bara baraa akka inni ta'e nutti himee raawwate waa'ee dhoksaa kanaa immoo akka sabni kun hubatanii fi akka inni isaaniif kadhatu gara paartii gara dhumaa irratti yookiin immoo kutaa gara dhumaa irratti argannee turre jechuudha. So Waaqayyoo saba tokkitti akka inni qabu, misirroo tokkitti akka inni qabu, ishee fayyisuudhaaf ajandaan isaa inni bara baraa akka ture ilaallee turre. So boqonnaa 4 irratti har'a Phaawulos kan inni nutti dubbatu waldaan akkasittiidhaan ijaaramte kun Kiristoos keessa isheen turte, dhoksaa isheen turte kun yuunitii qabaachuu qabdi nuun jedha. It comes to the practical theology yookiin immoo waldaan akkasii kun yuunitii qabaachuu qabdi yookiin immoo tokkummaan ishee keessa jiraachuu qaba. Spiritual yuunitii qabaachuu qabdi nuun jedha. Tokkummaan hafuuraa ishee keessa jiraachuu qabdi nuun jedhee chaalenjii nu godha jechuudha. Boqonnaa lakkoofsa 1 amma 16tti gaafa dubbistan tokkummaan waldattii keessa jiraachuu qaba karaa hundumaatiin. Sababiin isaa waan isheen itti waamamte tokko waan ta'eef nuun jedha. Addumaan iyyuu tokko lakkoofsa jedhu boqonnaa kana keessatti lakkoofsa 1 amma 16 gidduutti baay'ee argatu jechuudha. Waamicha isatti waamamtan sanaaf yeroo nuun jedhu that calling yeroo nuun jedhu singiliidha tokkodha jechuudha. Waamicha tokkotti akka ishee waamamte waldaan kun. Lakkoofsa 4 irra gahee gaafa ammas nutti dubbatu maal nuun jedha dhagna tokkotti akka isheen dhufte. Lakkoofsa 4 irratti dhuma deebi'ee waamichi inni isinitti waamamtan tokkicha akkuma ta'e nuun jedha. Waamicha tokko, dhagna tokko, hafuura tokko, gooftaa tokko, amantii tokko, cuuphaa tokko, Waaqayyoof abbaa waan hundumaa tokko nuun jedha. Kanaaf iyyuu meeqatti dhuftan nuun jedha. Tokkotti dhuftan nuun jedha. Namoota garaa keessa afaan dubbatamu hundumaa keessaati namoonni waamamanii dhufan kun gara tokkotti dhufan nuun jedha. Gara tokkotti warri dhufan kun immoo bodii waan ta'aniif
Iddoo adda addaa waan jiraniif bodii waan ta'aniif inni tokko harka inni tokko miila inni tokko funyaan bodii waan ta'aniif bodiin kun yuunitii qabaachuu qabu nuun jedha. Ol duukaa faanshin gochuu qabu nuun jedha. So Phaawulos boqonnaa 4 keessatti kan inni irra deebi'ee chaalenjii nu godhu kanadha jechuudha. Kanaaf iyyuu amanaa tokkoo fi itti galuumsa kanaa ta'uu fi maaltu barbaachisa jalqaba irratti jennaan amantoonni waan amanan beekutu irra jira jalqaba akka sagalee Waaqayyoo nutti muttis akka Phaawulos itti ergaa isaa nu barreessuttis waan amanan beekutu irra jira. Waan irraatii garan gaggallee waan irraatii sochoone beekutu isaan irra jira. Inni jalqabaa namoota raafaman ta'uun isaan irra hin jiraatu. Waa'ee makanaallee Phaawulos gadi siqee lakkoofsa 14 irratti nutti hima boodatti dhufna waan ta'eef namoota qilleensaan raafaman ta'uun isaan irra hin jiraatu jedha. Barsiisa namoota xaarotaatiin warra raafaman ta'uun isaan irra hin jiraatu. Waan amanan beekuun isaan irra jiraataa jedha. Cherchi yuunitii keessaati inni jalqabaa waan ittiin waldaan kiristiyaanaa tokko taatee itti fuftu keessaati inni tokko barsiisa isheedha. Barsiisi waldaan kiristiyaanaa tokko qabdu yuunitii waldaa kiristiyaanaa yookiin tokkummaa waldaa kiristiyaanaa keessa jiru tokko eeguudhaa fi isa bu'uuraati. Sababni isaa hojii ergamootaallee yoo dubbistan deebitanii jalqabumaa kaasanii ergamoonni maalitti walitti qabamaa turan nuun jedha. Barsiisa eenyuu nuun jedha. Barsiisa ergamootaa fi buddeena cabsachuutti walitti qabamaa turan nuun jedha. So Phaawulos dursee barsiisa paartii doktiriinaal ta'e kan inni barsiiseef dogmaatik paartii ta'e Phaawulos dursee kan inni barsiisee fi sababii kanaaf jechuudha. Har'a waldaa kiristiyaanaa keessa yeroo jirru baay'een keenya waa'ee Kiristoosiif waan amannu hin beeknu. Waa'ee Kiristoosiif waan amannu hin beeknu. Waa'ee fayyina keenyaatiif waan amannu hin beeknu. Waa'ee eterniitiif, waa'ee bara baraatiif waan amannu hin beeknu. Waa'ee Waaqayyoo Abbaatiif waan amannu hin beeknu. Waa'ee dhiyeessii Waaqayyoo yookiin providensii Waaqayyootiif waan amannu hin beeknu. Sababii kanaaf namni barbaade hundumtuu barsiisa mataa isaa keessaa ta'e kalaqee ofii akka barbaadnetti duukaa socho'uu dandeenya. Sagalee Waaqayyoo garuu kan inni nuun jedhu dhaabbachuu akka nuyi qabnu nutti hima. Standing firmi taanee cimnee dhaabbachuu akka nuyi qabnu nutti hima. Sagalee Waaqayyoo irra cimnee dhaabbachuu akka nuyi qabnu. Yoo dadhabne illee akkuma kiristiyaana kan biraa tokkotti namoota dadhaban yoo ta'an illee dhugaa sagalee Waaqayyoo qabannee gadhiisuu akka nuyi qabnu nutti hima. Qabannee gadhiisuu hin qabnu gaafa isiniin jedhu waan nuyi har'a beennu waan nuyi har'a qabnu yookiin immoo hubannee jirru dogoggora hubannee bor sagalee Waaqayyoo inni dhugaan bakka nu bu'uu danda'a. Akkas jechuu koo miti. Pozishinii aqwaamii dhugaa sana irratti qabu jijjiiruu dhiisuu jechuutu hin taane waan macaafi qulqulluun barsiisu irra dhaabbachuutu nurra jiraata jalqaba. Yoo kana hin taane barri nuyi amma keessa jirru bara jibbisiisaadha. Akkuma kanaan dura dubbachaa turre liberaal tiyooloojii yeroo itti baay'ateedha. Liberaal tiyooloojii jechuun maal jechuudha? Yeroo itti dhugaan namoota biratti tadaraadaramu yookiin immoo an akka murteeffatetti inni akka murteeffatetti raajaan akka murteeffatetti namni kan biraan tokkos akka murteeffatetti soo cubbuudha kan jedhamu mooraalii dandeettii han qabuun yookiin mooraalii ittiin murteeffadhe cubbuudha yeroo jedhamu. Kiristoosiif ilaalcha hin qabu akkanatti dhaga'ametti yeroo murteessu jechuun dhugaa waan fiilingii keessa kootii ba'u malee isa macaafa qulqulluun lafa kaa'e ta'uu dhiiseera. Soo kanaafiyyuu macaafi qulqulluun hin morma taanaan hafuura keessa kootii jedhe taanaan dhugaadha. Kanaafidha sagalee Waaqayyoo irraa dhaabbachuu qabna kan nuyi jennuuf. Keessi koo na amansiiseera jedhee yooni sagalee Waaqayyootu isin tiksiinaa dubbiftanii isinirra ni deedeeme karaa badiisaa irra jira. Kan nuyi ittiin gaa'edii taanu Waaqayyoo kan nuyi ittiin gaa'edii taanu kan nuyi ittiin of safarru meejarii kan nuyi ittiin of goonu Waaqayyoo kunoo macaafa qulqulluu isaa keessa nuu kaa'e caaffata isaa keessa nuu kaa'e. Bammiqqaayar biyya lafaa jijjiiramu keessatti miira keenya amma gaddee amma dallanu amma ol ka'ee amma gadi bu'u keessatti jireenya biyya lafaa isa miira keenya dafee ho'isee dafee qabbaneessu kana keessatti dhugaa keessa keenya laphee keenya dhaggeeffannee keessi koo jedhanii dhugaa meejarii gochuu hin dandeenyu. Dhugaan tokkoof tokko kan inni ittiin meejarii ta'u maaliidhaan? Caaffata qulqullaadhaan meejarii ta'a. Macaafi qulqulluun jedheera taanaan jedheera. Macaafi qulqulluun hin jenne taanaan hin jenne. Kanaafidha Waaqayyoo kaanonii macaafa qulqulluu kana macaafa mul'ataa irratti kan inni nuu cufeef eenyullee yoo itti dabaledha ichi bara baraa isatti dabalama. Kan irraa hir'ise jireenyicha keessaa inni hir'ifama jedhee kaanonii kan inni nuu cufeef macaafi kaanonii isaa ofii nuu cufe jechuudha. Namatu taa'ee cufe jechuun abbootiin amantii
macaafni argansuu waaqayyoo qabu sakam akka ta'u yoo adda baasan illee garuu macaafni qulqulluun kaanoonii isaa ofii isaatii hin cufata jechuudha. Kanaaf iyyuu caaffata qulqullaa'aa keessa humna waaqayyoo barbaadu irraa har'a fiilingii keenya keessa humna waaqayyoo barbaanna. Cheerchii qaqayyaruudhaan iddoo sagallinnee ba'uudhaan humna waaqayyoo barbaanna yoo ta'e dhaabbannee cheekii of gochuun irra jiraata. Bargit raayit cheerchii amma argannutti qaqayyaruun keenya waan yakkamaa nu godhu miti. Garuu immoo dhugaa Kiristoos irra dhaabbattee jirti cheerchii an keessa jiru obbolootaan wajjin jiru an ofii kootii dhugaa Kiristoos irra dhaabbadhee jira qilleensi yoonatti kee dhaabbachuu hin danda'a jennee of ilaaluun gaariidha. Kanaaf Phaawulos dursee waa'ee barsiisa doogmaatik ta'ee nu barreessaa jechuudha. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura waaqayyootiin akka caafame nutti hima jechuudha sagalee waaqayyoo dursee. So har'a gooftaan fooniin biyya lafaarra deddeebi'aatu jiraate caaffata qulqullaa'aa yookiis humna waaqayyoo waan hin beekneef irraa kaattan namoonni inni ittiin jedhu baay'eedha jechuudha. Akkuma Fariisotaan jedhee caaffata qulqullaa'aa yookiis humna waaqayyoo barsiisa wanti jedhu macaafa qulqulluu keenya keessatti irra deddeebi'ee xiyyeeffannoo akka hin argate hin arganna. Ximitewoosiin keessumaa gaafa gorsu Phaawulos irra deddeebi'ee barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanatti jabaadhu. Barsiisi gadheen jira jechuudha barsiisa ba'eessa jechuudha. Barsiisa ba'eessa duukaa buuteetta. Isa duukaa buute sanatti jabaadhu. Ati ofii kee eeggadhu barsiisa keessa eeggadhu. Mixxabbiq nagar na'u. Warra Roomaatiin qomoo barsiisa keenyaa isatti kennamtan sanaaf qomoo barsiisa keenyaa qomoo qaba jechuudha barsiisichi. Qomoo barsiisa keenyaa isatti kennamtan sanaaf garaa guutuudhaan maal taataniittu? Abboomamtaniittu. So, no problem. Where it is cooked, wanti jedhamu jiru jechuudha. Lafanni itti kuuktii ta'ee dhufe rakkoon qabu waan jennu hin qabnu jechuudha. Lafanni itti kuukii ta'e maatar nu godha. Yookiin immoo gaaffii jala nu buusa. እውነቱ የክርስቶስ ካልሆነ የእግዚአብሔር ካልሆነ ምንጩ የእግዚአብሔር ካልሆነ መድዱ ጋሰና ዋቀየ ይሆንታነ ክርስቶስ ይሆንታነ ትሪኒቲ ይሆንታነ ዱጋኑ ይቀምኑ ጋፊ ጀለኑ ቡሳይቹ በርሲሱ ከዱዋቱን ተይነ ሞታ አመናማ ወረከም ብራ በርሲሱፍ ታንቲ ሰደራ ከን ጀ ዲሚ በርሲሳ ባየ ገዲ ፈጎደ ጳውሎስ ከኑ በረሱት even characteristic yookiin immoo amala waldaa ishee dhugaa keessaa tokko barsiisa cimaa yookiin barsiisa bibilikaalii ta'e duukaa buuseeti. Keessumaayyuu boqonnaa afur kana keessatti waan nuyi arginu characteristic yookiin immoo amala waldaa ishee dhugaati kan nuyi arginu. Barsiisi jabaataan barsiisa sagalee waaqayyootiin deeggarame keessa jiraachuu isheeti. Keessa jiraachuu isaatii waldattii keessa yuunitiin hafuuraa yookiin spiritual yuunitiin keessa jiraachuu isaatii. Wantoota kana lamaan Phaawulos iddoo kanatti sirriitti tuqa jechuudha. Diversitiin spiritual gift yoo jiraate illee spiritual giftiin sun waldattiidhaaf unity kennuu akka qabu nu tuqa jechuudha. Spiritual gift is diversified yookiin immoo garaagaradha baay'eedha spiritual giftiin garuu spiritual giftiin suni waldaa dhugaadha taanaa unity qabaachuu qabaadha. Malee my church is prophetic church and my church is this jennee sabaanu miti jechuudha. Churchittiin unity qabdi yoo ta'e tokkummaan spiritual gift achi keessa akka jirudha jechuudha kan inni dubbatu. Yookiin immoo kennaan hafuuraa waaqayyo irratti waldaa isaa tajaajilu achi keessatti tokkummaadhaan hojjechuu qabdiidha kan inni challenge nu godhu. Waa'ee tokkummaa hafuuraa amantootaa jechuudha kan inni kutaa kana keessatti irra deddeebi'ee nutti himu. So amala waldaa kiristaanaa ishee dhugaa keessaati inni tokko truly spiritual unity yookiin immoo spiritual unity inni dhugaan keessa jiraachuu isaati. Kuticha overview isaa erga laalleen booddee gara lakkoofsa tokkotti isinii deebi'a. Ergamaan Phaawulosii boqonnaa kana keessatti akka abboomitti yookaan immoo sabni sun audiensiin ergaa kanaa waan isaan gochuu qaban akka abboomitti waan baay'ee isaanitti dubbata. Waan isaan gochuu qaban waan baay'ee isaan abbooma. Lakkoofsuma tokkorraa yookaan waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti jiraadhaa jedha abboomiidha. Bargit lakkoofsa tokkorratti isin nan gorsa jedha. Garuu immoo gorsi Phaawulosii abboomiidha.
Gorsuma wayiidhaa yoon barbaade jirran oolchaa yoon barbaade moo rakkoon qabu dhiisuu hin danda'a waa isin jettan miti. Gorsa nama ordinarii wayii tokko miti. Ay gorsaadha rakkoon qabu. Simmacheenyi ittaqamallo. Yeroo inni naa ta'uu didu immoo kondiishinii wajjin gara jabina laphee kooti yeroo inni ta'uu didu immoo fudhachuun isa waan jennu wayitu hin taane abboommii waaqayyooti. Nan gorsa jedhee jalqabee garuu wanti Phaawulos kennu maalidha? Abboommiidha. Waamicha isatti waamamta sanaaf akka ta'utti jiraadhaa jedha lakkoofsi tokko. Lakkoofsi lama gad of deebisuu garraamummaaf obsaa walii wajjin jiraadhaa jedha. Ammas lakkoofsa lama irratti jaalalaa waliif danda'a jedha. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu harkatti eeggachuudhaaf dhamaa jedha. Dhamaa. Ijoollee dhaana siifachuu rukutu hin ta'inaa. Ijoollee dhaana siifachuu rukutu hin ta'inaa. Warra qilleensa barsiisa namoota xaarotaatiin fudhataman hin ta'inaa. He calls them kottaa gara Kiristoosittiin guddannaa. Kanammoo kanan irra dhaabbadhee isinitti himuuf nuun jedha lakkoofsa 4 irratti. Abdii waamichaa isinitti waamamta tokko. Dhagna isinitti jirtantu tokko. Hafuuratu tokko. Gooftaatu tokko. Amantiin tokko, cuuphaatu tokko. Waaqayyoof abbaa waan hundumaa tokkicha. Kun immoo privileejii keenya. Tokko wanti waaqayyootti nu waame tokkichi kun privileejii keenya. Privileejii kana immoo karaa eenyu arganne jettanii kutichuma irra deebitanii yoo ilaaltan immoo gara Kiristoositti nu akeeka. Boojuu booji'ee ol ba'ee namootaaf kennaa kenneenuun jedha. በምንድን ነው ይሄ ፕሪቪሌጅ የተገዛው? የጀተም ማሊን ነው ፕሪቪሌጅን ኩን ምርጊ ዮኪን ሞ ኦልማን ኩን ማሊን ነው የጀተም በክርስቶስ ሞት የመጣ ነው። ለኮሰ ጦርባ አመኩረ ሰዲግ ዱቲሞ ዋይ ከናኑቲማ ከና ፉራ ደዳ ወልዳ ክርስቲያናት ይፍከነ ቦጁቦ ጄዴ ቢየጀ Spiritual unity nitti nu waamu kun immoo karaa eenyu dhufa jettanii yoo Phaawulosiin gaafattan immoo lakkoofsa 16 irratti karaa masaa bu'aan dhagnaa hundi walitti qabamanii gara isaatti guddatu gara gooftaatti guddatu jedha. ሰው ኩታ kana geetti wanti Phaawulos nutti maarumaan ራሳችንን እንዳንደገፍ ይጠራናል nu waama zen nu gorsuu isaatiin nu abbooma yeroo nu abboomu immoo humna dhabnee waan goonu kan wallaalletti immoo privileejii qabdu nuun jedha. Privileejii qabdu keessa deddeebi'aa duwwaa manuu jedhee niisu. Bakristos የተሰራ ስራ አለ nuun jedha. Karaa Kiristoosiin immoo hojiin hojjetame jira. Karaa isaatiin yuunitiin kun argamuu danda'a nuun jedha. So kuticha akka kanatti jalqaba erga hubanneen booddee gara lakkoofsa isaatiitti ol deebinaa jechuudha. Lakkoofsa tokko irratti egaa ani waa'ee hojii gooftaatii fi hidhamee kanan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan. Akkamitti? Akka ta'utti. Bilis akka ta'utti ishee jettu jalaan biraa. እንደሚገባ እንድትኖሩ akka ta'utti akka jiraattan. Waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsa jedha. Akka ta'utti. Akka ta'utti. Akka ta'utti jiraachuutti waamamuu keenya fuuldura waamicha nu itti waamamnetu jiraachuu. Giddeemmileen xirri yaalle axxaraaraallee ማለት ነው. Waan nu itti dhibaa'uu hin qabne waan nu itti duuba deebi'uu hin qabne ክቡር የሆነ ጥሪ ያለ ማለት ነው። ዋሚቻ isa itti waamamtan sanaaf ቁጥር 4 ላይ ደግማል። lakkoofsa irratti waa'ee waamicha kana irra deebi'ee ammas infaazayisii kenna lakkoofsa irratti maal jedha? Akkuma abdii waamichaa inni isin itti waamamtan tokkicha ta'e
በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ጥሪ አለ ማለት ነው። abdii waamichaan isinitti waamamtan tokkicha ta'e. Maybe karaa Kiristoosiin dukkana jibbisiisaa keessaa gara ifa isaa isa dinqisiisaatti, mootummaa dukkanaa keessaa gara mootummaa ilma isaa isa dinqisiisaatti warri waamamtan, you can feel the calling of God. Waamichi Waaqayyoo kun maal akka ta'e fiilii gochuu dandeessu ta'a. የተከበረ የእግዚአብሔር አጠራር በጸጋው በኩል የሰጠነ አጠራር አለ ማለት ነው። ጳውሎስ ኩታ ከነ keessatti warri Efesoon kun waamicha gati jabeessa akka isaan qaban yaadachiisa. Waamicha kanatu yaadachiisii fuuldura garuu waa'ee keessanii fidamee kan jiru jedha. ጳውሎስ akka evangelistii yookiin immoo akka lallabaa wangeelaa tokkotti yoo hidhamellee garuu akka nama dubbii Waaqayyoo saba Waaqayyoo sooruu tokkotti immoo waa'een saba itti barreessu kun isatti dhaga'ama. Garaa isa raasa. Mana hidhaa keessa taa'ee amma inni barreessutti. እንግዲህ gaafa jalqabee ergaa kana jalqabne hidhaan Phaawulosii hidhaa harkaa akka ta'e yookiin immoo hidhaa firiidemii xiqqoo qabu maybe mana isaatti kutaa isaatti galuu danda'a bahuu danda'a garuu hidhaa harkaa akka ta'e loltuu Roomaa wajjin walitti hidhamee loltuu Roomaa tokko wajjin walitti hidhamee kan inni ittiin deddeebi'u akka ta'e ilaaleera. So xiqqooma ishee firii naa kenni nan barreessaa jechuu danda'a jechuudha Phaawulos. Naa Waaqayyo አንዳንዴ laphee jabaa ta'ee ergaa isaa barreessuuf hin fayyadamu. Namichi loltuun kun hin didu jettanii yaaddu? Naa lafa hidhamee jirutti barreessaa jira jechuudha. Waa'ee keessaniif hidhamee jira jalqaba. So achi taa'ee waa'ee maalii yaadachiisa mana hidhaa taa'ee waa'ee waamicha isatti waamamtanii. Please dafaati waan uffadhee bulu qorra keessa jira naa fidaa dafeetti dhaga'ama. Engidiህ በጣም ኮሚትመንtii guddaa laphee ergamoota Waaqayyoof kennamedha jedhee yaada. Waa'een nyaata dhabuu waa'een dararama mana hidhaa keessatti hin dhaga'amne jalqaba irratti sila taxarraachuutu xirri. Waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan jedha. This calling is effective calling. Waamicha fiixaan baadha waamicha Phaawulos jedhu kun. Sababiin isaa qulqullootaaf barreessaa jira waan ta'eef. Gaafa toora fayyinaa ilaalaa turre keessatti waamichi lama akka jiran yookiin immoo nuyi jeneraal kooliingii saba hundumaatiif akka goonu እግዚአብሔር የሚሰራውን አናውቅም። Waaqayyo boru maal akka hojjetu hin beeknu. Nuyi gaheen keenya maal waamuudha gara mootummaa Waaqayyootti namoota wangeela Kiristoos lallabuudha nuyi. Waaqayyo garuu warra uumamu biyya lafaa fuuldura karaa akka akeessaatitti yaadaan qabe effectively akka inni waamu laphee isaa jijjiiruudhaan akka inni waamu naman. Effective calling yookiin immoo waamicha fiixaan baadhaan namoota waamamanidha. Warra gara Kiristoos tarkifamanidha. Warra abbaa biraa gara Kiristoos deemuun isaaniif kennamedha. Yohaannis wangeela isaa keessatti akkuma nutti himu. Abbaa biraa yoo kennamuufiidhaa baate omtinuu gara koo dhufuu hin danda'u. Abbaa biraa yoo kennamuufiidhaa baate gara Kiristoos akka isaan deemaniif abbaa biraa warra isaaniif kenname. Waamicha fiixaan ba'aa keessa warra jiranidha. Waamicha akkasii waamicha dinqisiisaa waamantan jedha. Naa yeroo tokko Joo Paayiperii maal jedhee Waaqayyoo Esawu akkamitti jibbe jennaan maal jedhe? Esawun jibbamuu isaatu hin taane Yaaqoob jaallatamuu isaa nadi bala. Naa akka akeeka Waaqayyoo abbaatti warra waamicha kan argatanidha. Xiimotewos keessatti Phaawulos akkuma nutti dubbatu Waaqayyo nu fayyisee isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Waaqayyo maal godhe? Nu fayyise isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Nu waamuun isaas akka akeeka isaatiitii fi
Nu waamuunsa akka akeeka isaatii fi akka ayyaana isaa durii jalqabee karaa Kiristoos Yesuus nuuf kennetti malee akka hojii keenyaatti miti. የሰማይ ጥሪ ነው ማለት ነው። ዋምቻ ዋቀራቲ ዋምቺ ኩን በሬሳን ብሮታሞ ዋምቻ ከነ ዋምቻ ዋቀራ ኬሳ ወራ ይርማተን ጀዴ ዋም ሶ ዋምቹ ዋቀዮትን ዋመ ኩን ዋምቻ ኡልፍነ ቀቤስ አከተስ መጫፍ ኩል ንትም ክቡር የሆነ አጠራር ነው። ማለፍ ክቡር ጀራም ብሎ ተኩ ማፍ ክቡር ጀራም ቀላል የሆነ ነሚ ተኮ ብሎታ ከነ ግዱዳ ነው ምት ተኮ ነመ ተኮ የዋሜ ሚሳን ሲያፌራው ጀዴ አርጉዳፍ ገመደ ይርፍቱ ምን ይዶካን ዮኪን ሞላ ፈነምቺሱን ጅሩቲ ቡርሚሳው ጅኔኛ ነው ሲሪን ጀዴ ፊደሊለት ዮኪን ሞ ሪያን ጃለሌን ኬሰን ዮኪን ሞ ነሚስን ጃለተን ነሚስን ቦርጋይሮ ጅንጎለቹፍ ደማርተኒ ዮሲ ዋሜ ዮኪን ዱርባው ኪኒ ሸዲ ሪሰተው አሪፈተሊለት ምን ይሄኛው ግን በጣም የሚለይ አጠራር ነው። ክቡር አጠራር ነው። ዋቀዮ ቁልቁሉን ጩበሞተ ገረሞት ማሳት ይረዋ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ቅዱስ የሆነ አምላክ ኃጢአተኞችን የሚጠራ አጠራር ነው። ዋቀዮ ሰሞቱማ ሳቲፍ ጀለ ተሰሎቄ ረት ዋቀዮ ሰሞቱማ ሳቲፍ ኡልፊነ ሳትስ ዋሜ ሰናፍ ላ ዋቀዮ ሰሞቱማ ሳቲፍ ኡልፊነ ሳትስ ዋሜ ሰናፍ ከተውት አከጅራተኒፍ እስነን ጎርስና እስነን ጀጀበስና ዱጋይ ስንትን ባና ጀ ማሊም ጳውሎስ ዋምጭ ሰት ዋምንተን ሰናፍ አከተውት ጅራዳኑ እንጀራና ዋምጭ አብዲዮፍ ኬሳ ቀቡላ አንተ ለኮሰፍሩ ረትኑቲማ አኩማ አብዲን ዋምቻ እንስልት ዋምንተን ጀዴ ዋምቹ ዋማማሩ ኩን ዋምቻ አብዲ ቀቡ አከተኑትን ዋመንተኒ ደጠኒ ዲስአፖይንትመንት ታተኒ ከኒስ እንዴቢተን አቀንታ akkuma biroota boqonnaa jaarratti kakaa somni keessa hin jirreen ittiin kakachuudhaaf isarra kan caalu tokkollee waan hin jirreef waaqayyo Abrahaamiif ofii isaatiin kakate sagaleen waaqayyo waamichichi waamicha ulfina qabeessa akka ta'e waamicha waaqayyootiif akka jiraannuu fi jajjabinni keenya inni guddaan waaqayyo karaa sagalee isaatii kan inni nuuf kennee waamichicha abdii akka of keessaa qabudha jechuudha. Phaawulos lakkoofsa tokkoffaa kana irratti waamicha kana akka beekaniif isaan kadhata. Yuunitii yookiin immoo tokkummaa amantootaa keessatti waamicha keenya beekuun maal inni faayidaan isaa? Mee gara kanattis hin deebisa. Kutaachi guutummaan isaa waa'ee yuunitii waan ta'eef gara kan waamicha keenya beekuun maal inni bu'aan isaa? Maarkiin waamicha waaqayyoo isa sirrii beekee dhufee raajaan immoo waamicha waaqayyoo isa sirrii hin beeku yoo ta'e maarkiin gaafa beeksisu waaqayyoon ulfeessuudhaaf as hin bahu as baate inni immoo gaafa meeshaa taphatu waaqayyoon ulfeessuudhaaf miti yoo ta'e keessa isaa mootiifi biraa yoo jiraate cherchiin kun tokko miti. Waamichicha amala waamicha kanaa keessaa waamichichi meeqa jenneerra? Waamicha tokko jenneerra. Lakkoofsa afur waamicha tokko nu jira waan ta'eef. Kanaafiyyuu jarri kun maalirra jiran jechuudha? Waamicha garaagarii keessa jiru jechuudha jarri kun. Inni waan foon isaa gammachiisu gochuudhaaf worshippi godha yoo ta'e asbee. Bakka worshippi siyaadhaa bichaa adda ስለሚል gaafa faarfachiisu duwwa bakka isatti waan ta'u duwwaadha wayiidhaaf godha yoo ta'e yookiin inni immoo gaafas ba'ee faarfachiisu ulfina waaqayyoo yaadaa godha yoo ta'e jarri kun mootiivii tokkoon tajaajilaa jiru komiti. Kanaaf iyyuu waamicha waan garaa garaa serbii gochaa jiru.
yeroo tokko tokko waldaa keessatti waaqayyoon waan servii gochaa jiru nutti fakkaate mootiivii keenya yeroo nuyi servii goonu hin jiraatu. Waan nu gammachiisu yeroo nuyi servii goonu kufnee kaanuuf hin jiraatu. እግዚአብሔር ልባችንን ይፈትናል። ለጴ keenya ቆራ waaqayyo. So Phaawulos maaliif waamicharraa kennaan waamichi alaamaadha. Irri gibii miti yookiin immoo galma miti. Waan itti waamamne jira. Isinii galee waan itti waamamne jira waamichicha dudduub waamameera bakka inni gammannee akka teenyuuf utuu hin taane yuunitiidhaan tokkummaadhaan waamicha sana dudduuba waan nu itti waamamne jira. Parpasaallee koolingichi parpasii qaba. Amma Efesoon irraati Tasalonqee irraa gaafa dubbifnu maal nuun jedha? Waaqayyo isa mootummaa isaatiif ulfina isaatti si waame sanaaf akka ta'utti akka jiraattaniif jedhamti. Kanaaf iyyuu waamamuun keenya maal gochuudhaaf? Akka ta'utti jiraachuudhaaf. Akka ta'utti jiraachuu keenya maaltu ta'a? Kiristoos ulfina argata. Waaqayyo ulfina argata. Pointiin lakkoofsa kanarra jiru isa kana jechuudha. Waamichichaaf akka ta'utti akka jiraattaniif jedha. Waamicha kanatti gaafa waamamtan immoo akkasumatti ittuma dhufeennaa waaqayyo lafumaa ka'ee waan isin waame wayituu hin taane waamicha abdii of keessaa qabuudhaan hin jedhu. Abdii waamichaa jechuudha. Waamichichi waamicha abdii of keessaa qabu akka ta'e nutti hima. Waa'ee waamicha kanaa boqonnaa tokko keessattis Phaawulos Efesoonuma keessatti dira deddeebi'ee dubbachaa tureera. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu nuun jedha lakkoofsa 18 irratti. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warri waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiran badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti jedha. Akka isiniif ibsuuf kadhata kooti jedha. So ወልዳን ክርስቲያናን ishee dhugaan እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን isheen dhugaan komaan golii tokko qabdi jechuudha. Komaan golii tokko qabdi yookiin immoo kaayyoo wal fakkaataa tokko qabdi. Komaan gool. Innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ulfeessuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ulfeessuudha. Waamichi waaqayyo dukkana keessaa gara ifaatti nu waame kun tarii nutti salphatee qalalli jedhee nutti argamuu danda'a ta'a. Phaawulos garuu isaaf hin hidhame jedha. Isaaf maal ta'e? Isaaf hin hidhame jedha. Waamicha isa itti waamamtan kanaaf hin hidhame jedha. Kanaaf iyyuu የከበረ አጠራር ነው ማለት ነው ዮኪን ዋሚcha ulfina qabeessa jechuudha. Waamicha irraa jalqabaa goolii irraa jalqabaa jechuudha Phaawulos. Parpasii gara gooftaa dhufuu parpasii waamamuu irraatii jalqaba waa'ee yuunitii kanaa gaafa dubbatu. Lakkoofsa lamaffaatti yeroo dabarru akkas nuun jedha. Let me challenge you utuu gara lakkoofsa lamaatti hin darbin obboloota koo waamicha waaqayyo nu waameef akka ta'utti jiraachaa jirraa. Mootiin ulfina qabeessi gooftaan amma kana ga'u nu waame kuni waan inni nurraa barbaadu gochuudhaaf dhamaa jirraa. Waamicha gooftaan nu waame kanaaf dhamaa jirraa. Kun wanta nuyi ofii keenya gaafachuu qabnudha. Koomitimentiin nutti dhaga'ama. Waldaa ishee dhagna Kiristoos demdemoo dhugaa taate kana ijaaruudhaa fi waan ga'ee keenyaa fidaa jirraa. Kun egaa kan inni ta'uu jalqaba lookaal cherchii keessatti ta'a malee manuma koo taa'anii yuunivarsaal cherchii keessatti ni ijaaraa jira. Indasaan mi'aasifu sochaallu. Anaaf macaafa koo manatti isa booddee warra addunyaa kanarraati amantoota dhugaa ta'anii wajjin hafuuraan tokko ta'eera. Mana taa'anii ijaaraa. Yeroo hin jedhan yaadan jiru.
waldaa yuunivarsaalitii isheen bara baraa ishee yaada waaqayyoo keessa jirtu karaa lookaal church ishee amma biyya lafaarra jirtu mul'atti. Mitiire? Yaa. Kanaaf iyyuu waa'ee waldaa dhagna ijaarsa dhagna waldaa kiristiyaanaa kana gaafa yaadnu jalqaba irratti maaltu nu barbaachisa jechuudha. Andi lookaal church taammaan yoonichi lookaal church. Sagalee waaqayyoof waldaan amanamtuu taate waldaan naannoo nu itti qabamnu tokko nu barbaachiste jechuudha. Tokko nu barbaachiste jechuudha. Yeroo waamamnu iddootti walitti qabamnu itti nu waame jechuudha waaqayyo. Walitti qabamuu keessa ni sinaa akkuma nu jedhu dukkana keessaa gara ifaatti gaafa nu waamu by illusionii mootummaa malee mataa keessa nu gaadhiisa tun taane qulqulloota nu kenneera jechuudha biyya lafaa irratti. Qulqulloota ni wajjiniin afaan tokko laanguweejii tokko haasofnu nu kenneera jechuudha. Lafa nu hidhannee jajjabaannu, lafa nu hidhannee ijaaramnu, lafa nu hidhannee ijaarru nu kenneera jechuudha waaqayyo. Kun xirrii waamichaa jechuudha. Lakkoofsa lama irratti akkas jedha. Gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadhaa jaalalaanis waliif danda'an jedha. Lakkoofsa kanarratti hirmiiwwan gurguddaatu jira. Gad of deebisuu yookiin immoo humiliitii kan jedhu jira. Garraamummaa yookiin meekness kan jedhu jira. Obsa yookiin immoo long suffering kan jedhu jira. Jaalala yookaan immoo loving kindness kan jedhu jira. Termiiwwan kun hundumtuu waldaa kiristiyaanaa keessatti gahee mataa isaanii waan taphatan qabu yoo jettan waan taphatan qabu jechuudha. Walii olii keenya gidduutti boosti goonee haasofna yoo ta'e waldaa kiristiyaanaa jaalaa jirra. If you are boasting of tuulaa jirra yoo ta'e ani obboleessa koo sanatti of tuula yoo ta'e obboleessi koo inni sunnatti of tuula yoo ta'e laanguweejii nuyi haasofnu afaan nuyi haasofnu walii wajjiniidhaan dubbannu tokko miti yoo ta'e ani macaafa qulqulluun akkas ta'uu qaba kun akkas ta'uu qaba yeroo jedhu inni immoo agreesiiviidhaan kun akkas ta'uu qabu naan jedha yoo ta'e obsa waliin qabaannu yoo ta'e waliin obsinu yoo ta'e nama nu keessaatii dadhabaa ta'eef gadi bu'aa ta'eef hin obsinu yoo ta'e jaalala dhugaa sagalee waaqayyoo irratti hundaa'e nu gidduun jiru yoo ta'e we are not church. Just we can be a gathering of ordinary men. Namoota akkas walitti qabaman namoota callisanii walitti qabaman ta'uu dandeenya. Kanaafuu maal nuun jedha gad of deebisuu yookiin immoo humiliitii, garraamummaa, meekness, obsa, jaalalaan. Dammoo gidduu keenyatti akka inni ta'e kan asirratti argitanii jaalalli gaariidha ol jaalladhaa jedheen darbu jaalalaan waliif danda'a. Irsi barsi maayayaaz ነው awdiin ittiin haasa'u walii walii keenya gidduutti wanta ta'udha. Gad of deebisuu kan jedhutti mee adeebinee haa ilaallu. Maa inni gad of deebisuun? Gad of deebisuu yookiin immoo humiliitii. Gad of deebisuun mataa keenya gadi qabannee deemuudha. Gad of deebisuun sagalee keenya gadi qabnee arraba suuta jiraan haasa'uudha. Wacuu dhiisuudha gad of deebisuun. Gaariidha, wacuu dhiisuun gaariidha. Akka koo kanatu wacan ta'e gadi qabanii haasa'anii gaariidha garuu gad of deebisuun hiika isaatii kun gad of deebisuudha. Gad of deebisuun koomitimentii keenya gatuudha. Gad of deebisuun dheekkamsa yookiin immoo gorsa walii keenya irraa fudhachuu dhiisuudha. Maanni gad of deebisuun? Gad of deebisuun karaan barbaadarra yoon bahe na baasa jechuudha moo obboleessa nu bira jiru gaafa inni nutti dubbatu maaliif jedhe jechuudha. Waa'ee ofii keenyaa waa'ee gad of deebisuutiif waa'ee ofii keenyaa maalidha wanti nuyi qabnu? So macaafa qulqulluun gaafa nutti dubbatu gad of deebisuun maal inni jettanii yookiin macaafa qulqulluu gaafattanii Roomaan boqonnaan 10:3 akkas nuun jedha. Ayyaana sanaaf kenname namni waa yaaduun isaaf ta'u caalaatti akka of hin yaadne jedha.
waan yaaduun isaaf ta'u caalaa xiqqoo fi yaadne tokko keessanitti nan hima garuu adduma addaan akka amantii isaaf kennameetti of ilaaluu ta'uufiitu irra jira. Kanaafiyyuu waatis humiliitii jettanii yeroo Phaawulosiin gaafattanii namni tokko amma of yaaduun isaaf ta'u qofatti of yaaduu jira. Yookiin immoo waa'ee ofii isa sirrii isaa beeku. Waa'ee ofii isa kan beeku tikikkilanyaa'uun maawaq. Tikikkilanyaa'uun lafa dhaabbachaa jirru maal keessa raasaachiniin maawaq. Namni tokko hamma yaaduun isaaf ta'u qofatti of yaaduudha jechuudha. Gadoof deebisuun. Addumaan macaafa qulqulluu waa'ee gadoof deebisuu gaafa nutti dubbatu abboomamuu wajjinis walitti qabee nuu kaasa. So waa'ee ofii keenyaa gaafa yaadnu hamma yaaduun nuuf ta'u duwwaatti yookiin immoo amma amantii nuuf kennamee duwwaatti of yaadaan jirru yoo ta'e no humility in us. Ifi Phaawulosi hiika kana ammayyuu itti dabalee immoo nuu bal'isa. Waa'ee ofii keenyaa yoo isa sirrii beekuu duwwaa immoo otoo hin taane warra kaanis ofirra caalchisanii lakkaa'u akka inni dabalatu immoo nutti hima. Gadoof deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a jedha malee jedha. Gadoof deebisuun jiraatennaan maaltu jira keessa isaa? Warra kaan ofirra caalchisanii lakkaa'utu jira. Maalet kana jechuun garuu nama wajjiniin waa'ee gadoof deebisuu qayyabachaa jirru yookiin wajjin jiraachaa jirru kana badii isaatti himinaa callumadhaa biratti gadoof deebisaa yookiin immoo rakkina isaatti himinaa waa'ee isaa isin hin galchu jechuu miti. Gadoof deebisuuf dhugaan akkamitti akka ol dhugaa deemu ni ilaallatti. Hundee gadoof deebisuu jala isaa kan jiru gadoof deebisuun ni dhugaan ni macaafa qulqulluu waa inni irra dhaabbatee jiru dhugaadha. Jaalala isa kan macaafa qulqulluu jaalala isa kan macaafa qulqulluu jala isaa hundee isaa jala kan jiru dhugaadha. Gara jireenya kiristaanummaatti gaafa dhufnu hundumaa waan nu piraaktisii goonu hunduma isaa beesii isaa jala jiraachuu kan jiru maaliidha? Dhugaa jiraachuu qaba. Dhugaa sagalee waaqayyootu jiraachuu qaba jala isaa. Faawundeeshinii isaarra. So, pointii keenya isa jalqabaatti isinii deebi'a. Iddoo keenya isa sirrii wallaaluudhaan jirra. Yookiin immoo amma amantii nuuf kennameetti of yaaduu dadhabuudha. Bakka nuuf kennametti of yaaduu dadhabuudha. Jalqabuma seera uumamaa irraati gaafa kaanu oriijinaal siniin eessaa dhufeedha macaafa qulqulluun keenya. Macaafa Isaayaasiin gaafa dubbistanii seetan akkas jedhe isa hundumaa gararraa jirutti of nan qixxeessa jedhee ka'eedha. Teessoo koo bantiiwwan waaqaa keessa nan dhaabbadha. Isa hundumaa gararraa jirutti of nan qixxeessa jedhee ka'eedha. Maaltu ta'e isa booddee? Distiraakshinitti ta'e, diigamsatti ta'e, kufaatitti ta'e. Iddoon itti yaadatu hin taane faallaa isaatu ta'eef baddu baasayyuu gara lafa jalaatti gadi darbatame. Zeen gaafa biyya lafaa dhufu maal ittiin jedhe abdaan fayyadu. Ija muka kanaatti yoo nyaattan kaffi jettu ol kaatu akka waaqayyoo taatu. Akka waaqayyoo taatu. Iji keessan hin banamaa akka waaqayyoo taatu. Inni iyyuu akkasin akka isaa taatan waan beekuuf isin dhowwe. Mee faallaa isaan isinitti deebise. Of tuulummaa jala immoo beeziin isaa maali jechuudha? Soba. Seexanni sobaa jira moo sobaan jiru? Beezii of tuulummaa hundeen isaa jala kan jiru immoo soba jechuudha. በጣም ቦስት የሚያደርጉ ሰዎች ገድ ሲጠየጠን ቤዚ ሳኒ ቆረቆርጠን ሶበቱ ጀለtti kaafamee jira. Sobaan ijaaramee ol bahee manni isaan keessa jiraachaa jira. Soba. Inni talaakunyinaan ani ergamaadha. Ani namni natti dubbate waaqayyo sadhaa akkasiidha. Karaan deemurra namoonni yaa'an yoo na simatan ta'e hin ta'u
Meexxiin haafamuu qabaa namoonni jedhan boostii namoonni godhan dhugaa Kiristoos irratti namoonni of turan kobiin jala isaa jiru maal soba kan isa hamaa sanaati. Kanaaf seexanni gaafa dhufu maal jedhee ol kaatu ka waaqayyoo taatu yoo nyaattan jedhee jalqabe. Faallaa humilitii faallaa gad of deebisuuti jechuudha. Kana duwwaatu hin taane antikiraayistiin sun waa'een antikiraayistii yookiin immoo mormituu Kiristoos sun gaafa dubbatamu Tasaloniqee keessatti waaqayyo isa dhugaa akkasumas waaqayyolii kan jedhaman hundumaan mormuudhaan anatu caala jechuudhaan hin kaa'aja. Anatu caala jechuudhaan kaa'aja. Soba jechuudha. Of tuulummaadhaan kaa'a jechuudha. Iddoo of tuulummaan jiru hundumaa diigamsaaf kufaatiitu jira. Kanaaf iyyuu of tuulummaan iddoo waaqayyo namaaf kenne malee of yaaduudha, of ilaaluudha. Iddoo keenya isa sirrii malee of ilaaluudha. Gad of deebisuun immoo iddoo waaqayyo nuu kenne isa sirrii beekuudha. Achirratti practice gochuudha, achirratti exercise gochuudha, hojjechuudha. Phaawulos maaliif waa'ee gad of deebisuu dubbate waa'ee waldaa kiristaanaa jiru jettan this is important term waldaa kiristaanaa keessatti. It's important term. Waldaa kiristaanaa keessatti that we are the most wretched man in ta'uu keenya hin beeknu taanaan nama gadadamaa. Maarkiin gaafa dhufu qulqulloota kana keessaa nama gadadamaadha jechaan dhufu taanaan innis jechaan dhufu taanaan achi keessaati namni boosti godhu yoo jiraate rakkisaadha. Dadhabaa ta'uu keenya beekaa dhufuun nurra jiraata. Ijaaramuu akka dhufne beekaa dhufuun nurra jiraata. Kanaafidha namoonni bara kana kan isaan taayitilii irratti lolaniif. Iski waa'ee appoostilii ta'uu fi appoostiliin jiramoo hin jiru dibeetii galla jedhanii namoonni dhufanii appoostiliin jiraachuu qaba jedhanii yoo dibeetii dhufanii saard. Gaafan isiniin jedhu gaaffii namatti hin ta'u wanti kun bibilikaal termiin isaa jechuu gootu hin taane gaaffii namatti ta'uu danda'a garuu immoo anaan appoostilii manaan jechuu qaba namni. Anaan raajeedha inni waamuu qabu gadi naa gugguufuu qabu namoonni jechaa dibeetii fudhatanii dhufanii dhukkuba waldaa kiristaanaati. Paartii qaama keenya keessaati paartii hamma kana ga'u keessaa xannachi xiqqoon tokko yoo nurratti biqiltee hamma ishee opereeshiniidhaan baasinetti yookiin immoo qoricha barbaachisu hin kennineef guutummaa qaamaan ishee qaba. Kanaaf kutamtee gatamuu qabdi yookiin immoo qoricha barbaachisu kennamuufii qabdi. Waa'ee kanaati Phaawulos gad of deebisuu waa'ee gad of deebisuu kan inni barsiisu iddoo kanatti. Gad of deebisuudhaan maal godhaa jedha? Walii wajjin jiraadhaa jedha. So waa'ee gad of deebisuu gaafa dubbannu maal jedheen ture? Dhugaa dubbachuu wajjin kan walitti bu'u miti gad of deebisuun. Namoonni jiran immoo jiru ani gadi of deebisa waan ta'eef abbaan barbaade waan barbaade barsiisu maaliin godha maqaan Kiristoos keessa jiraatu. Akkuma barbaadan itti waaqeffatanii maqaa waaqayyoo keetti dhaameen maaliin godha. Yoo jenne immoo it is not humility. Beezii isaa jala maaltu jira jenneerra. Dhugaatu jira. Addumaan waaqayyoo kan nurraa barbaadu dhugaa dubbachaa gad of deebisuudhaan jireenya Kiristoosiin gammachiisu qabaachuu keenyadha. Malee dhugaa jallisuudhaan gad of deebisuu miti. Termiin nuyi fayyadamnu tokko immoo jira. Eenyutu abbaa firdii na godhe kan jedhu fayyadamnanii yeroo tokko tokko. Eenyutu abbaa firdii na godhe maaliin godha gaa? Dhuguma abbaa firdii miti. Garuu kun dhugaadhaa kun soba jechuun firdii miti. Malayyat na hundi. It is a discernment spirit. Hafuura waa adda baasu qabaachuudha malee jajimentii miti kun. Milli baraachuu. Aayilaandii kan adda naa keessanii yookaan aayilaandii miriindaa kan biraa bira naa keessanii aayilaandii akkasitti miriindaa buustanii kana biroo naa keessanii kun miriindaadhaa
kun immoo bishaan. Miriindaan sukkaara qaba nama miidha waan ta'eef irraa fagaadhaa yoo jedhee jajjabentaalii ta'an jira? No. Waan jiru adda baasanii miidhaa isaatiin gargar baasee sinitti mee irraa fagaachuun qooda keessan. Dhiyaachuunis qooda keessan. Waa'ee gad of deebisuu macaafa qulqulluu waa'ee kanaa nu barsiisa. So ani gad of deebisa waan ta'eef namoonni akka barbaadan yoo godhan iyyuu maaltu na galche? Ani eenyu ta'een isa jennu jiruun hin ilaallatu jechuudha. Lafa dhugaan hin jirretti gad of deebisuun keenya gad of deebisuu sobaatii jechuudha. Gad of deebisuu sobaatii jechuudha. So warra Galaatiyaatiif gaafa barreessu Phaawulos kareessa sirriimatti na fudhachaa turtanooti. Har'a immoo waa'ee fannifamuu Kiristoos gaafa isinitti dubbadhu dhugaa isinitti dubbachuu kootiin diina keessan ta'e. Kaleessa yeroo dhanni isaanii fayyaa yeroo lapheen isaanii fayyaa duukaa madadhabaa turan Phaawulosin sirriimatti fudhachaa turan. Har'a garuu barsiisa maaliitu isaan bira dhufe? Dhagna qabaadhaan fayyuun hin danda'ama barsiisa jedhamu erga fudhatanii booddee Phaawulosin dhiibuu jalqaban bakkeetti. Kaleessoo nagaa mana harkaa fudhattu har'a immoo waa'ee fannifamuu Kiristoositti dubbachuu kootiin diina keessan ta'eera jedha. Kanaaf iyyuu gad of deebisuuf dhugaan ol duukaa deemaa jechuudha. Gad of deebisuuf dhugaan ol duukaa deema. Phaawulos gad of deebisuudhaan hojii ergamootaa gaafa dubbistan gad of deebisuudhaan waldaatti manaa manatti iddoo hundumaatti waa'ee Kiristoositti dhugaa beera jedha. Yeroo amatti waa'ee kanaa dubbatutti immoo eenyuun dheekkama? Jaarsolii waldaa Efesoon dheekkama. Waldaa tokkicha Waaqayyo dhiiga ilma isaatiin kan isaa godhate eegaa of eeggadhaa jechaa. Gad of deebisuudhaan immoo mandara keessa deemee manaa manatti isinitti dubbadheeraa. So Phaawulos lakki hanga of deebisa waan ta'eef afurra jiraatu iyyuu duwwaa malee akkuma barbaadanitti waldaa keessatti faanshinii godhaa yoo jedhee Phaawulos gad of deebisaa jira. Akkuma barbaadanitti hojjedhaa rakkoo hin qabu. Waanuma isinitti tole shaakalaa. Waa'ee waldaa isin hin dhibin iyyuu Waaqayyoon eegaa yoo jedhe Phaawulos gad of deebisuu isa dhugaa miti jechuudha. Gad of deebisuun isaa maal ture? Dhama'uun isaa ture mandara keessa deemee mana keessa deemee iddoo isaan jiran gola isaanii lixee dhugaa waa'ee Kiristoos isaanitti himu ture. Gad of deebisuun isaa maal ture? Waldaa Waaqayyo akka isaan eeganiif jajjabinaan isaanitti dheekkamuu ture. So waldaa Waaqayyo ishee dhugaa keessa gad of deebisuun sirrii yoo jiraate dhugaa jallateedhaan yoo dheekkamuunis jira jechuudha. Wal dhagahuun jira jechuudha. Walitti dubbachuun jira jechuudha. Nama amma Kiristoos namni barsiisa sobaa dheekkamu jira. Mostly barsiisa sobaa dheekkamaa kan ture eenyudha? Kiristoos. Yihudoota dheekkamaa kan ture eenyudha? Amma isin kan kolfitaniif wayyoo ba'uuf jirtu jedhee ijatti kan dheekkamaa ture eenyudha? Abbootiin keessan yookiin immoo namoonni yoo isin jajatan wayyoo baduuf jirtu abbootiin keessan raajota akkasuma gochaa turanii jedhee kan dheekkamaa ture Kiristoos. Anoo garraamiidhaa kan jedhe eenyudha? Gadi kan gad of deebise kan jedhe eenyudha? Kiristoos. So andaandee karsuu balaa lama waaqni mukuraadha. Filiphisius boqonnaa lama irratti akkas jedha. Yaada garaasa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii tafan itti lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe bifa garbummaan fudhate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaanis nama ta'e argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu maal ta'e? Abboomamaa ta'e. Sila maal isiniin jedhee ture? Gad of deebisuun maali? Isinis olitti hidhatee jira? Abboomamuu wajjin abboomamaa ta'e. So nu keessaa dura ta'uu kan barbaadu jira. Akka gooftaan jedhutti hunduma keessaniif hojjetaa haa ta'u. Isin keessaa dura ta'uu kan barbaadu jira. Servaantii haa ta'u, sileefii haa ta'u, garbaa haa ta'u warra kaaniif jedha. Isumayyuu immoo
Isuma immoo dura ta'uu barbaaduudhaaf servaantii ta'e yoo ta'e waan gooftaa biratti fudhatamaa miti. Ilaa gara sii deebi'a maal ta'uudhaaf? Amma yeroo tokko fakkeenyaaf gooftaan maal nuun jedhee ragaa? Inni hunduma keessaniif hojjetaa haa ta'u jedhee rabni. So isin gidduutti beekamuu barbaadee mootiiviittiin isin gidduutti isin dura bu'uu barbaaduudhaan yoon servaantii ta'e gooftaan garaa koo qoree beeka. Kanaafuu waaqayyo የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅና ከልባችን መታዘዝ ነው የሚፈልገው። Sabiin isaa Yesuusii namoota hundumaaf gadi bu'ee kan inni hojjete iski guyyaa tokko nama hundumtuu naa facabaccabu jedhee miti. Iski guyyaa tokko hundumtuu yeroo fannootti ol ba'u naa argu jedhee hundumtuu naa ilaalu jedhee fannootti ol hin baane. Nama of kennaa akkamiiti jedhee biyyi lafaa naa ajajatu jedhee fannootti ol hin baane. Wantoonni inni godhu hundumtuu purposely driving yookiin immoo wantoota kaayyoodhaan hojjetamanidha. Akeeka waaqayyootiin wantoota hojjetamanidha. So gidduu keenyatti gad of deebisuun dhugaan jiraachuutu irra jiraataa jedha. Gad of deebisuu keenya keessatti dhugaa walitti dubbachuudhaan, wal gorsuudhaan, karaa badaarraa ol deebisuudhaan, ifa sagalee waaqayyootiin walitti dhufuudhaan gad of deebisuun dhugaan isa kanadha. Anoo garraamidhaa kanan gad of deebises jedha. Kiristoos gaafa fannifamuuf deemaa jiru warri isa qabuuf dhufan maal godha turan? Billaaf bokkuu guca baadhatanii itti dhufan jedha mucaaf. Isa booddee gaaffii tokko isaan gaafate maal ittiin jedhe? Eenyuun barbaaddu jennaan? Kiristoosin akka barbaadaa jiran. Masiihicha akka barbaadaa jiran itti himan. Innoo anaa jedhe simpili gara booddee isaanitti kukkufan jedha mucaaf. Isaan balleessuudhaaf maal qaba ture? Humna guutuu qaba ture. Isaan dhabamsiisuudhaaf humna guutuu qaba ture. Loltoonni Roomaa nama waraanuun, nama kabaluun, namatti tufuu maluuf hin ture. Garuu humiliitii guutuu kan nama qabu, nama dhugaa waan ta'eef. Gaafa isaan bokkuu guuran isa qabuudhaaf ba'an akka namaa saamtuu qabuudhaaf bahuutti baatanii yoon barbaade abbaa kootti dubbadhe abbaan koo loltoota 60 naa erguu danda'a. Mootummaan koo mootummaa guddaadha. Akka mootummaa biyya lafaa kanaa miti. Mootummaan koo mootummaa biyya lafaa kanaati ta'ee yoo na isin fixeera badduu baataniittu. Garuu waan gad of deebiseef qaba. Kan inni gad of deebise maal gochuudhaaf? Boqonnaa lubbuu keessaniif kennuudhaaf jedha. Ameen. Saatiin keenya yoonuu kennee fakkeenya tokko duwwaan isinitti himuu barbaada. Isa duraa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 dubbifanna. Isa duraa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 1. Namoonni akka hojjetoota Kiristoositti jedha. Akka warra hojii dhoksaa Waaqayyoo adeemsisuun itti kennameetti nu lakkaa'uun hin ta'a jedha. Intentionally Phaawulos tiksii kana keessatti boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti servant or minister of God wordii jedhu fayyadama. Ministers of Christ. Stewards kan jedhu fayyadama. Even ministers yookiin servants wordii jedhu kana jecha afaan Giriikii iddooma kanarra jiru yoo ilaaltan hypretes wordii jedhu fayyadama. Hiiki jecha kanaa kallattiidha iddoo kana jiru warra karaa dudduubaatiin markaba mooqan jechuudha. Karaa dudduubaatiin yookiin immoo warra markaba mooqan warra kam? Warra soo giddi galaanichaa afaan isaaniitti galaa'u. Warri markaba mooqan comfortableidha iddoon isaanii. Warra markaba mooqan. And the rowers of a ship jedha. And the rowers of a ship. Warra karaa jalaatiin karaa dudduubaatiin markaba mooqan. Paul maaliifti
jecha kana irratti xiyyeeffate jettanii yoo ilaaltanii namoota of agarsiisan miti. Namoota of agarsiisuuf hojjetan utuu hin taane namoota kaayyoo isaanii qofa irratti namoota akeekatti waamaman qofa irratti xiyyeeffatan akka isaan ta'an agarsiisuu barbaada. Warri karaa dudduubaatiin markaba mooqan waa'een irra bashannanuu dhaqanii isaan hin dhibu. Tarii markaba sana keessa namoonni bashannanuu dhaqan baay'een jiraachuu danda'u. Entertainment is not their business. Namoota bashannanan, namoota miira gaarii qaban, namoota biyya adda addaa daawwachuuf deeman wajjin wacuun dubbachuun dhimma isaanii keessa galuun biizinesii isaanii miti. Rikreeshinii laayiraa garaa garaa riizoortii adda addaa daawwachuun dhimma isaanii miti. Markaba namoota kumaatama fe'ee deemu hundumaa yeroo hundumaa dudduuba ta'anii qilleensa markabicharraa galaana markabicharra jiru mooquudhaan namoota gara kaayyoo isaanitti deemaa jiran isaan geessisu. Waa'ee namoota kanaa mata duree guddaa wayiin jiru. Beela guyyichaa danda'anii darbatama galaanicharra jiru danda'anii qilleensa galaanicharra jiru danda'anii namoota markaba mooqaa oolanidha. Yooma markabichatti qilleensi dhufee falattiin qilleensi sana mo'atan namoota tolchaa oolanidha. Karaa markabichirra deemu qajeelchuudha hojiin isaanii. Gadi of deebisuun dhugaanis akka kanadha. Garuu yoo hamaan yookiin saamtuun markabichatti dhufee dubbachuun isinitti fakkaata? Saamtuun galaanarraa yoo markabichatti dhufee arganiif dhimma keenya maaltu nu dhibe jedhu isinitti fakkaata? Piroopertiin yookiin qabeenyi markaba sanarra jiru yoo bade dhimma keenya maaltu nu dhibe namootas jedhan miti. Waa'ee lubbuu isaaniitiifis waa'ee lubbuu namoota markabicha keessa jiraniitiifis namoota dhimmanidha. Yeeyyiin butataan gara markabichaatti yoo dhufe namoota callisneedha. Namooti gadi waldaa kiristaanaa keessaatii gadi of deebisan warri dhugaan akkasii. Dhimmi biyya lafaa biizinesii isaanii kan hin taane garuu waldaa kiristaanaa wanti diiguuf dubbii waaqa yeroo wanti daddarbu yoo dhufe namoota dutaniidha lafa jiran. Waan goonu hundumaa waldaa kiristaanaa keessatti tajaajila kam keessatti iyyuu namootatti mul'achuudhaaf yookiin immoo miira foon keenyaatiin harkifamne yoo goona yoo ta'e waan waaqayyo ulfina waaqayyo barbaadu irraa kufaa jirra. Dubbii waaqayyootiin hin deeggaramne yoo ta'e wanti nuyi goonu waaqayyo duratti fudhataman qabu. Gadi of deebisuun dhugaan isa kanadha. Amantoota keessatti mallattoo gadi of deebisuu inni dhugaan inni guddaan maal jettan qulqullummaaf dhama'uu tokkummaa hafuuraa cimsuudhaaf dhama'uu. Kanas jaalalaaf wal danda'uudhaan namoota dadhaboo qabanii kaasuudhaan dhimmuufiidhaan kan raawwatamudha. Karaa kanaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif ulfina addaan bahee kennin akka Phexros nutti dubbata. Waaqayyoon amanachuu fi obboloota warra kaaniifis hojjechuudha. Hundumaa caalaa garuu Kiristoosiif garaa keenya keessatti jalqaba ulfina addaan bahee qabaachuudha. Yohaannis waa'ee Kiristoos gaafa dubbatu maal jedhaa? Ani kophee miilla isaatiillee hiikuuni kan naaf malu miti. Phaawulos waa'ee ofii isaatii lalaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Waa'ee Kiristoos gaafa dubbataniif waa'ee ofii isaanii gaafa dubbatan. Phaawulos immoo waa'ee ofii isaatii gaafa dubbatu maal jedha? I'm chief of the sinners. An cubbamoota keessaa isa hangafaati. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Waa'ee ofii isaanii gaafa dubbatan, waa'ee Kiristoos gaafa dubbatanoo. Phexros akkas jedha. An nama cubbamaadhaan irraa hiiki. Kiristoos dhageetu irraa hiikeera ta'e እንደሚገባው ያውቃል ነበር።
irraa hiikuun akka isaa malu xurii isaatiif Kiristoos irraa fagaachuun akka isaa malu ni beekatu. እሱ ግን ፍቅር ስለሆነ አራቀን።